Kamilan kan yommuu jira yaa kamilan laattis yaadatu sammuu guddaa sammuu qabu waan laattis yaadatu sammuu gara hojjetee jiruu danda'a jedhee malee waa'ee kennu walitti dhiyeeffatu waa'ee namaanis yeroo waan barbaade uffatu waan barbaade fudhula amantii barbaade qaba siyaasa waan barbaade deeggar dhimma kee qabu maaf deeggartee maaf mormite maal nagarti barbaade jeeru deeggar Ada mana kan nama habis lah mungkin betul betul ada. Abang mana yang jalan semata mana ada. Akan kita lihat dia mana mau urus sudah luar. Oke, yang luar kas, siapa nak kas, fokus tu dah. Wanya tu sifla, wana tu foto sifla, wana tu foto sifla. Yo visa yang kau kan nama, wana nama kau faya ada baik. Sehingga wan kenya kau faya, jalan boleh fakawan, boleh jumpa, urut tu. Para boleh cakap ada jalan. Mani thamsa pura na hai namna sin so jawab ayo kenya kisa tu saratna infinne segala besiga naga ko kan sifaya ayi hawi galatumi sure kichana mati makan YouTube korratti YouTube Dr. Nafiar Geetu official immoo daawwadhaa shi namoonni gaaffii qabdan daawwadhaa namoonni gaaffii qabdan baay'ee keessa jirtu miti akka YouTube irratti waan baay'ee barsiiseera waan baay'ee kaasee waan baay'ee ibseera YouTube irratti waan ta'eef YouTube kun akka ilaalaa YouTube korra waan baay'ee irraa argattu Dr. Nafiar Geetu official yookiin immoo weebsaayitii irraatii Google irraatii drnafiar.com jedhaati search godhu achirraa isin barreessuu dandeessu. Yeroo waa'ee qabaanne at least ijoolleen keenya umurii keessan fakkeenyaaf amma akkuma umuriin keenya deemaa deemu akkuma kana garuma du'aatti dhiyaachaa deemu hin dagatina du'uun akka jiru kan daganne qabama jiraannutti waan gaarii hojjennee dabarru keenya jechuu barbaadanii wal jaallanne wal gaarreeffachuu walirraa fagaachuu walirratti wal loluu kanarraa ta'uutti keenya ofaa qusama biizinasii immoo jabaannee lubti keenya hojjechuu qaba. Nama jabaateetu hawaasa gargaara. Nama jabaateetu ofiifis ta'a biyya isaafis ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo bareedaa qabaannee lubti keenya waan baay'ee isaa ture irra namoonni dhufaa ta'an lubti keessan bagara gaan dhuftanii egaa thank you so much guys. Tabii Jarsa. Corona la Covid la orang musuh yang kawan ni. Ini Covid aku pernah lalu mustahil mati. Amma kan ada level sesti. Kalau tu guru, tuan di Colombia kat sore se Colombia. Oh, fikir tu fikir kita aja kita. Ini thank you. Kalau tu mata aku malti baisi Facebook kisah kali boleh arre Facebook kisah kali baisi Facebook kisah kali amba ya doksu ya dah itu baru Facebook kali kapan amba rumah na wanti tahu ni baru Facebook tahu mah kami bukti mah ini toko dengan ini wanta bayar aku ni jalan kami sibuk di rumah ini batasi pelanda waktu tu. Nawali orang ada jalan tu aku kau senior kita kota Istanbul sebelum di jalan tu tidak yang itu plus. Nawali pun berarti kisah kisah tu. Ya tu, kami di luar jalan tu. Megan dapat please. Kan dapat please. Sudah kira lakukan itu.
shamarran keenyas kan dhiphachuu barbaaddan jiraatan jira. Ijoolleen keessuma ijoolleen dhiiraa keenyaaf beeku aduunoo jibata tokko jira kan waan amma na tolfu amma kanaa qabu jedhanii to'atan yeroo dhufe dooktar biroo jedhanii suuraa fayyadaman kan qaama sana dhiiraa ishee amma kana turte kan amma kanaa guddisu. Injiru jira garuu sarjarii guddifachuu hin danda'ama. Namoonni guddifachuu barbaadan guddifachuu akkas yoo jiraate dhuftee nu asii arguu dandeenya rakkoo hin jiru. Yoo hin barbaachisu aktuaalii garuu yoo barbaadan jechuudha. Garuu ani kan mallisu barbaade sarjariidhaan sirraa wanti sirruun jiru baay'ee keessa nama baay'ee deemaadha biyya keessa namoota baay'ee argaa jiran fi qubatiin dheereffatu barbaada. Meeshaa yeroo addaa guddaa isaa ilkaan ni dhaabdaa doktara keenya ilkaan namni dhaabbachuu barbaadan biyya keessatti biyya ilkaan dhaabuu qofa miti baay'ee ilkaan kan walirraa fagaatee jiru ilkaan normaalii hoolii ismail kan jedhamu jira. Hoolii ismail jechuun ilkaan baay'ee bareedaa gochuun ni danda'ama. Biyya keessattis ta'e biyya alaatti. Jiraas kunoo asumarraa gamoo kanarraa kan ilkaanis qabna. Namoonni immoo bashannanaa lakki ilkaan kun bareechachuu barbaada. Ilkaan aannan jedhanii ilkaan kun street akkanaaf turkiin deemuu barbaada yoo jettanis immoo kottaa. Akkuma qabu. Kan walirraa fagaate si bareeda akkuma qabu. Yesuus inni fageenyattu eessa jiraata? Ilkaan walirraa fagaate kan akkas walirraa fagaate bareechuu hin danda'ama akkas gochuun kana. Ankollee maaliif jira suuraa sana maxxansa biyya keessattis ta'e biyya alaatti yeroo baay'ee bireesii qofa osoo hin taane bireesii malee gochuun hin danda'ama. Warra biyya keessatti barbaadu biyya keessatti lakki immoo ilkaan bareeffachuu barbaada. Ala deemee beektan turkiis erguu hin danda'amu. Abshir kan akka kiyya san ililii kan kee areeda guddifachuun barbaada. Harma guddifachuun ni jira. Harmas guddifachuun danda'ama. Simple. Daallee amma yeroo ammaa gudduu guddifatu harma jira. Plastic surgery amma kan nama baay'ee akkas godhachaa kanaaf namoonni deemuu barbaadan akkasii iddoo akkasii deemee nyaanni godhachuu barbaadan ta'ee yaada qabda yoo jiraate duwwaa sagal 10 duwwaa sagal irratti karaa waatsaappiidhaan quunnamuu dandeessu. Duwwaa sagal 10 duwwaa sagal. Duwwaa sagal 10 duwwaa sagal. Ani hedduu guddifachuu barbaada. Hin danda'amu. Harma guddaa qabu. Nama narraa bituun barbaada. Dafee guddise. Daallee guddisuu barbaada. Keessaan nu barreessi. Namoonni biyya alaa deemtanii seerawwan barbaadda yoo jiraatan ispeeshaalii amma Dubaay, Istaanbul, Turkii fa'aas deemtanii bashannanaas ilkaan keessaan, funyaan keessaan, maal keessaan yaalii biraas yoo qabaattan. Naannoon jiru gaa'es Masqal Filaawar hoteela magaalaa Finfinnee Masqal Filaawaridhaa lakkoofsi bilbilaa duwwaa sagal 10 20 duwwaa sagal. Duwwaa sagal 10 20 duwwaa sagal. Duwwaa sagal 10 20 duwwaa sagal. Hosting area. Kwabe, na wala ni invite with the Dabalataan namoonni bu'ee dhaggeeffadhaa waan tokko gaaffii fayyaa yoo waliin bareechuu barbaadan
keessanii dhimma fayyaa irratti yeroo qabattanii qaxaruu qabattanii nama baay'ee dawwala qabadha. Ani Dooktar Naafiyyaa si wajjin haasa'uu barbaada. Yeroo qabadhee si wajjin taa'ee haasa'uu barbaada. Normaal deeqaa 20 gadi jiru deeqaa 15 hanga 30 hanga deeqaa 40 ta'uu danda'a. Si waliin baay'achuu barbaada. Rakkoo qaba kan jettan yoo jiraattan guyyaatti namoota 4 keessummeessan. Nama 4 jechuun maqaa keessan umurii keessan galmeessitanii kaardi appointment kaardi baafatu. Appointment kaardi kana jechuudha. Kaardi akkasii maqaa keessan online isin ba'ee jechuudha. Bilbila yookiin WhatsAppidhaan iimoodhaan bootiin ta'uu danda'a. Yeroo qabattanii dhimma fayyaa kamiyyuu wajjin haasa'uu barbaadan simply gatiin kaardii xiyyaaraaf baafamu baay'ee miti waan ta'eef karaa WhatsApp irratti gammachuu dandeessu. Wanni biyya keessas ta'e biyya alaa jiraattan lakkoofsa 991020 hubadhaa. Nama 500 nama 1,000 erga meseejii waan ta'eef garuu ani appointmentii qabaadhee haasa'uu barbaade jettan qaxaroo isinii qabu. Fakkeenyaaf amma tolaan sa'aatii 2 yoo qabate 2 hanga 2:20 sa'aatii dawwalee waliin mari'atee waan barbaachisu wajjin diskas goonaa hin gorsinaa. Qorannoon dabalataa barbaachisa qorannoo dabalataa akka godhu ta'uun haala kanaan yeroo qabateet maaliif deeqaa 30 guutuu hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Nama 3 qabu dandeenya. Garuu nama tokko ilaala gargaarsaan malee birrii 500 yookiin birrii 1,000 yookiin birrii 300 waan tokko waan godheef garuu isin gargaaruudhaaf at least ijoolleen taanee galmeessan jiru maqaa keessan an harka jiru bilbilli kun. Bilbilli amma isin jedhe kun bilbila harka jirutti hubadhaa. Kan jiru ijoollee harka jira, narsoonni jiru, receptionii taanii kan isin keessummeessan jiru. Isaanitti himatu dooktara wajjin haasa'uun barbaada jedha. Harka jiru bilbilli kun. Bilbilli kun bilbila biraati. Bilbila dhuunfaa kan biraan qaba. Isaan garuu meseejii baay'ee gala waan ta'eef amma qaxaroo qabatan. Guyyaarra nama 3 qaban, nama 5, nama 10 isin qabata waan ta'eef kaardii naa baasii appointment kaardii naa baasiitti dooktara wajjin haasa'uu barbaada. Yeroo fudhadheen dooktara wajjin haasa'uu barbaada. Yoo jechuu barbaadan ijoolleen ogeessonni fayyaa miti waan ta'eef isaan isin keessummeessu. Gara gootti maqaa keessan, umurii keessan, bakka jiraattan, lakkoofsa keessan wajjiniin kaardii isinii baafamee kennama. Sa'aatii akkasirratti bilbilaaf jedhamtu. Appointment kaardii erga baafattanii booda appointment wanta barbaachisu hundumaa isinitti hima. Sa'aatii barbaadetu online akkuma biyya alaatti yaaluu dandeessu jechuudha. Hojii tuffachuu kan qabu. Achirraa hojii tuffachuu hin qabdan. Hojii hojjechuu qabna. Nama kanaaf nama hojii jaalalli isinii jedhe. Biyya alaatti halkan sa'aatii 16 sa'aatii 16 ijoolleen baay'ee sa'aatii 12 sa'aatii qaba. Nuti garuu fakkeenyaaf karaa sadii mataa qubsiisa nyaatee quufneetu karaa dhiiba sa'aatii 3 hojii galla. Bakka sa'aatii hojjetu sa'aatii 3 hojii galla. Sadiitti dhiibaa gala. Achi dhaqee amma sirreeffatu naannitti 3 walakkaadha. Achi booda sa'aatii tokko duwwaa akkuma isheetti banee kompiitara banee jechuudha chaatu godhaa yookiin immoo viidiyoo ilaalaa yuutuubii yoo dhagaa yuutuubii irraa akkasii chaatu yuutuubii ilaala. Sa'aatii ilaala 3 walakkaatii hanga walakkaa yeroo ta'u deeqaa 30 hojjeteetu shaayii dhabbaa shaayii dhuguudhaaf ba'a shaayii isaa shaayii booduu nama machaa'u eegaluun koo bilchiginaa jedha yeroo koo maaliif akkas godha innoo akkas godha jedha innoo akkas godha jedha deebi'ee dhufee immoo sa'aatii 4 walakkaa isa beekatu dhufa sa'aatii 5 walakkaa 5 isa booda immoo achi booda immoo dhufa achi booda immoo keenye taayeetu bakka maal godhama sa'aatii laala misaan hin geenyeedha immoo laakaan hin geenye jirre laakaan sa'aatii laakaan hin geenyeedha. Deebi'ee immoo gaafa sa'aatii laakaan immoo sa'aatii 2 immoo taa'ee jaatti immoo ba'a. Saddeet amma sa'aatii 8 nyaatee immoo taa'ee booda isaa immoo dhaqee immoo bira dhuguu bachitti immoo nama macha. Maali Dooktar Naafiyyaa argitu koo bilchiginnaadha jedhani. Maali inni akkasii jedhani. Maali inni akkasii isaan wayyaa akkasii fatanii isaan deeffatanii maal jedhu yookiin immoo jaalalleen akkasii jedhani. Hannaan akkasii jedhani. Bakka walamata sa'aatii 8 walakkaa.
hojii galees achi immoo fiilmii qaanaa wayii baratee yuutuubii baratee daawwannoo godhe dhaggeeffata madalata. Amma immoo sa'aatii sagalatti immoo waa nyaachuudhaaf ba'a. Ilaala kana waa'ee amma saakala ishee jettu kana agartu abbaan dhimmaa yeruma kam keessummeessu ga'e. Keessummeessa gaafa keessummeessu. Isa booda dhufee immoo dhaqee immoo sa'aatii ammoo barsiisni nyaatadhee baaqaa sagalee. Dhugaan isin jira sa'aatii lama garaan hojjetu. Lama. Walumatti beekalee fiilmii isaa dhugaatii isaa beekala. Sa'aatii afur irraa darbamu. Aadaan hojii biyya keenya jiru du'a nyaachuu waan callu kan fi nyaachuu qabu. Ijoolleen keenya biyya abbaa jiraatan qabu argitanii ibsanii gara baay'ee keessa. Utuu enerjii achi jiru uftaniiti keessumaa diyaaspooraan ala jirtu ofii keessatti takka biliyoona taa'es. Akkatti biliyoona jechuudha. Aadaan hojii keenya fokkisaa ta'es. Eegaleetti aadaan hojii baay'ee fokkisaa ta'ee qabdu. Kanaaf maal jechuu barbaadeen hojjechuu qabna. Hojii hojjechuu qabna. We are not even checking what's happening. You don't tell us I learn you go and can get a look. So, when it's a Lule Casara, Malay, Jalan, and Lady Jiramaji. So, Jitu Matter, and now you can say Jarabuka and Gawak. We get it. Malay, Chesu, Maki, Bakon for Cantavita. Now, what you want for Cat? What you about you know? Why have you? Nama jallisee nama hamatu hojii waliin hamata. Keessumaa oolmaa kee namoota gurguddoo namoota iddoo guddaa milkaa'anii jiruutti nama waan baay'ee si barsiisu sitti immoo yeroo iyyuu qaba waa'ee namaas taasisuudha baay'ee waa'ee namaas tinaasan. Bu'uuras ni jedha baay'ee amma kaleessa obbo tokkummaa wajjin oolee sa'aatiin lama sadii jiruun waan guddaa bareedee chaaptarii kitaaba isaa malaasaa waan guddaa akka milkaa'an kana sitti immoo karaa daarekshinii jechuudha. Akkuma kana jechuudha isin galee namoota wajjin ol ta'e illee filadhaa. Yeroo keessan akkasuma qisaasessuu hin qabdan. Yeroo keenya qisaasessuu hin qabnu. Keessatti ijoolleen keenya biyya abbaa jiranii. Ijoolleen keenya biyya abbaa jiran. Keessumattuu ijoolleen keenya biyyoota araboota garaagaraa keessa jirtan. Amma akka chaalenjii guddaa si fudhatu beekamu. Chaalenjii hamaa keessa dabarsita jechuudha. Ani ijoollee keessumaa dhihoonaaf godhama jechuudha. Dhugaa irra deebiin dubbadhaa. Kan akka ijoollee keenya biyya arabaa Dubaayis ta'e, Saudi Arabiyaas ta'e, Baharees ta'e, kan akka isaanii onnee cabaa qabu jiru. Gaafa rakkoon saba tokkoo jalqaba kan ibsa dabarsan ofii isaanii jechuudhaaf maatii isaanii jechuudhaaf biyya waan sana garuu nama jijjiiruu hawaasa isaanii immoo beela dalmachuu keessatti hawaasni isaanii yeroo rakkatu waan tokko yoo ta'e illee artistii gama aartii illee kallattii hundumaa dalmachuu keessatti isaan nama jalqabaati. Kanaaf kabaja guddaa siin mala. Wayii nandaga eenyudha. Kanaaf gidduu kana hawaasni keenya Booranatti miidhameef namoonni dirmachaa jirtan hundumti keessaa muddaa galatummaa dhugaan jedha waa'ee waan guddaa. Ani Dubaayii jira sa'aatii 13 jechuudha. Jabaadhaati. Achi namni kana dhuftee yoo biyya kanatti waa guddaa hojjechuu dandeessa. Kanaaf jedhee barbaadamne nyaachuu qofa beeknamti nyaachuu kan akka keenyaaf immoo jiru dhuma yaala jedhesi. Kanaaf jijjiiramu baay'ee malee sila biyyi keenya dhugaatiin itti biyyi kun nagaan jiraatan jechuudha iddoo guddaatti jira. Bakka siyaasa nama keessatti dhiistee adeemsisuu hojjetu jechuudha bakka hojii irratti xiyyeeffachuu. Hojii irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Nama gargaaree jiraatan gargaarta. Business namni haimee kana biyya sana keessatti sistoon hunduu taasisa. Sirriitti danda'ama. Biizinasii namoota biizinasii baay'ee jiru. Namoonni gostuun biizinasii ijoollee keenyas waan ta'eef namoota baay'ees. Biizinasii addunyaa kallattii waan addaa yaadu. Ispeeshaalii kallattii nama hundumtuu yaadu. Fakkeenyaaf rakkinni waan akka deebi'ee tokko asitti mana nyaataa caalaa jiru. Mana nyaataa
diinaa ol jedhee barata biratti. Tokkummaa dhufee mana nyaataa ola bulee jedhee barata biratti. Waan garaagaraa baruu fakkaata. Atleast qophiiratti waan biraa hojjetan yookiin mana nyaataa yookiin mana dhugaatii baran yookiin mana foonii fudhatu naan gaarii bifa haaraa fidan. Waan tokko yommuu dhugaas wanta haaraa tokko yommuu fiddu bifa biraatti bareedaa yommuu fiddu hojiin kee namoota waamatti. Namni jalqabee miti. Ani sookee akkas godhuu ilaale eewaluuf fakkeenyaaf amma naaf yaadu asii kilinika wayii hin banne. Eewalaanis akkas godhuu ilaale waan haaraa fidi. Waan haaraa kireet gochuudhaaf yaale. Waan haaraa kireet gochuudhaaf yoo yaaddu bakka inni guddaan namni keenya namoota addunyaa kanarra jiran keessa namoonni parsantii 96 yaadan jechuudha. Parsantii 96. 96%. Namoonni parsantiin sadii waan yaadan fakkaatu garuu yaadan. Addunyaa kana namoonni yaadan namoota parsantii tokko qofa. Yaaduu jechuun akkas godhuudhaan waan akkas godhe jechuun miti. Teessee yeroo keeffattee tasgabboofte waan dhabamee taate sammuu wajjin haasaa ilaalaa sayaadamuu barreessaa waan gochuu akka qabdutti. Kanaaf Doktara kursiisuun bu'aa qaba jedhan. Baay'ee hojii tuffachuu miti bakka baay'ee. Hojjedha. Baay'ee kursiisuu wajjin wal qabsiistee waan tokko siin as hojii tuffachuu amma bakka kursiisuu qofa import gochuun jira, export gochuun jira, hojiiwwan garaagaraa baay'ee hojiiwwan jira hedduudha. Namoota haasofsiisaa fi maal akka hojjechuu barbaadda. Baay'ee wajjin wal qabate waan tokko siin jira. Hojii tuffachuu waan namoota irraa geessatti bakka akka jirutti maala ani sirriitti hojii mootummaa jechaa ture amma hojii mootummaa jechaa jiru kan inni waaqeffatu hojii koodha biiroo keessan jira ani hospitaala guddaa kan ijaara hojii guddaa gara fuulduraatti biizinasii guddaa namoota baay'ee hojjechaa hojjechuu nan danda'a yeroo baay'ee namni gaafa akkas feesbuukii lafa hin maxxansi sooshaal miidiyaanis baay'isuu hojii guddaa hojjechaa jira. Hojii qabu maayii Facebook irratti siyaani gochaa jiru. Doktara Tishee Facebook irraa callisee waa'ee akka siyaasaa waliin jedhan. Dhimma eegu waa'ee garuu addunyaa amma waan keessa jirti dijitaal sirreessaatti. Kana booda mana keessee opereeshinii gochuu asisti gochuu dandeessa. Faayidaa jiru fennaa keessa jechuudha. Ispeeshaal roobootiksii sarjanii wantoota baay'ee jiru jechuudha. Waa'ee gosoota baay'anii qaxaramee jechaa jira hundaa yoo qaxaramtee jirtu ofiyyuu jirtu wayyaa mataa ishee jirti malee. Like yeroo sana tokko jira mucaa tokko akkiimni tokko bexaam meentaalitii isaa baay'ee ajaa'ibsiifadha baay'ee. Nama meentaalitii isaa baay'ee ajaa'ibsiifadha. Maal jedhee naaf naan jedhe kottumisti waan tokko yaade dubartuuf ni waan ta'e baay'ee naan jedhe maal goota naan jedhe lukkuu horsiisna lukkuu horsiisna akkas bakka. Haala isaanii rakkatu lukkuu deddeebi'ee lukkuu ani godhadhee basi jedhe. Lakkii naaf hinnaan naan jedhe hubadhaa. Akkasii gurbaan utuu waggaan guutuu konkolaataa bitatee mana ijaarrata. Horsiisee jira. Isin gala miti. Hojii baay'ee jira gahaan kana godhaas hin jechaan jiru baay'ee. Fakkeenyas ni kaasaa. Anuu achumaan jira. Achumaan taa'ee hin daawwatu bachaa. Hojii dhuunfaatti wanti piraayiveetii hojjetaa jiraata. Tayyaalee akka biyya hojii tuffamaa tokkoof hojii tuffamaa lammaffaa immoo ni sodaanna riskii fudhatu. Eegalee na barumsa guddaa baradhu baay'ee hakiimadha garuu hojii baay'ee hojjeta kan milkaa'an baay'ee isaanii. Eegalee kanaaf yaalii garaagaraa qorachuudha naannoo maaltu jiraatanii qorachuudha. Isa booda waan hojjetee irratti hojjechuudha. Suutaan daliinaa kan bada nama baay'ee tursiisu. Maal rakkoo maalii qaba? Horsiisu namni baay'ee rakkoo maalii qaba? Ani kana godhaa osoo ta'ini kana godhaa sin jechaa jiru baay'ee. Biizinasiin kuma meeqa jira? Kuma meeqa? Biizinasiin kuma meeqa kan jiru? Biizinasiin kuma meeqa kan jiru baay'ee. Waan baratame hojjennu yeroo baay'ee waan baratame waan hojjennuuf waan beeknu qofa waan hojjennuuf malee bakka ebalu kilinika tokko kitaaba waaqayyo sagalee beeka baay'ee nama sagalee
nama ta'e kitaaba barreesse salga isaanii barreesse dhuga salga isaanii tokko kitaaba barreesse nama turan tokkos kitaaba barreesse salga isaanii kan isa dhufu garuu durii tokko ittiin arganne jechuudha. Durii tokko ittiin arganne. Namoonni baay'een isaanii kan itti kassareessu. Kanaaf waan wal fakkaatu hojjechuudha baay'ee kan waan wal fakkaatu hojjechuu qabu bakka waan haaraa ka'ee hojjechuu danda'u qabu waan haaraa uumuu danda'u qabu malee waan wal fakkaatu hojjechaa danda'u malee kassareessu malee. Teessanii waa'ee namaa haasa'uu irraa yeroo akka ibadee yeroo takka kuusin jedhaman tokkotu guyyaa tokko na yaadadha namoonni baay'ee garuu paaragiraafii tortoree eega waan diddama dheeraa barreeffama dheeraa waan irratti barreesse inni akkas godhe namni sun guyyaa tokko na argeetu dhalachuma isaa hin beeku akka tokko ta'an dabala ta'e dhufe hin beeku agantaa irratti wal agarre doktor Difanaaf eenyudhaatti maakkootiin jedhe akkas. Poolisa waan barbaadde waa 90 miti waa 9 waa'ee qo'aasii fakkeenyaaf amma kun kalareessa maali waan kun bicaadha miti. Waan iddoo meeqa to'asutti kalareessa jijjiiruu hin dandeessu. Kalaree kanaa jijjiiruu hin dandeessu si galu. Waan meeqa saasee jijjiiruu hin dandeessu. Barsiisuu dandeessa. Naaf yaadu waan barbaada naaf yaada akkasii naaf yaada akkamitti waan iddoo meeqaasi waan koo meeqaasi. Ani waan tokko natti hin dabaltu narraa sirreessu. Kan waliin kaastu narraa sirreessu. Naaf yaadu maali yoo barbaadde seeraan waaqarraa gad darbatanii jedhee barreessa. Ayiin kee jaamuun deebi'uutti gaafachise galii deebi'e. Nama jechuun waa'ee namoonni tokko waa'ee isaanii taa'anii barreessuudhaaf waa'ee isaanii taa'anii baay'ee mataa isaanii karoora mataa isaanii barreeffachuudhaaf yeroo qaban garuu waa'ee nama barreessuu irratti waa'ee nama qorachuu irratti nama qeequu irratti waa'ee nama dubbachuu irratti yeroo hin dhaban bakka inni akkas ta'a siyaarratu akkas gochuun qabu kan waa'ee kana namas dubbachuu qabu hojii kana hojjechuun qabu sa'aatii kanatti sii baasa bilaanii taa'ee sii baasa bilaanii akkamii sii baasa kana gochuun qabu siin jira taa'ee bilaanii ofii namoo taa'ee bilaanii baafatu ani fakkeenyaaf dandeettii maal qaba dandeettii isaa maal hojjechuu qaba jedhee taa'ee ofii isaa guyyaa tokko taa'ee waa'ee ofii isaa yoo isaan baafatu garuu waa'ee namaa irratti taa'ee badee taa'ee waan hin jedhu naaf taa'ee waan post godhu naaf taa'ee kun akkas gochuu qaba jedha namaa isin jechuu barbaadeen waa'ee namaa dhiisa utuu waa'ee namaa dhuftu barri kee gasti sammuu kee warjinii akka jiru sammuu kee warjinii nuu qabdu sammuu kee itti fayyadamuu qabdu sammuu kee itti fayyadamanii namoota sammuu kana akka biyyee addunyaa jijjiiruu dandeessu sammuu kana akka biyyee ta'uu dandeessu sammuu kana akka waan gochuu dandeessu kanaaf waan akkasii gochuu qabna isin jechuun barbaada malee dhiisaa dhaqee maamuraa dhiisaa. Ifama wajjin irra gaaffii keessa deemuu egaa yeroo gaaffii keessa deemuu seenaa garuu atleast nuti keedamuu qabna nama hojjechuu qabna gaarii namaaf yaadan namaaf gaarii yaadan nama tokko jibban qabna nama tokko jibbina waaqayyo bagalatu nama tokko kana waaqayyo galateeffatu kana rabbii koo galateeffatu jibba nama tokko hin qabu nama sin jibba hafi barakkise ini gara cara kita masalah aku nama sana nggak benar ilaalee nama rasa dari namoonni nama arrabsa gaafa saasii akkana akkas ta'u nama lixa dhabu si dhiphatu keessa isaanii garaachi isaanii dhukkubsata keessi isaanii miidhama nagaa qaban uffata irraan bareedu fuulli isaanii bifa iyyuu qaban maaliif kanaaf nagaa argatta waan ta'eef nagaa argachuu barbaadde jangan menjadi galateeffachuu waaqayyo baay'ee galateeffachuu waan argatte galateeffachuu
waan qabduuf galateeffachuu bara siyaafilatu waan qabduuf galateeffachuu.